Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa OBN irraa kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatiin kabajamoo muummicha ministeeraa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiyyi Ahmed keessummaa keenya godhanneerra turtii keenya keessatti dhimma Oromoo, Oromiyaa, Itoophiyaa jijjiiramaa fi haala yeroo irratti turtii waliin qabaannaa hanga xumuraatti akkan wajjin turtan kabajaadhaan sinaffeera. Qophii waliin Anfisaa Balaayinaati. Kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed yeroo keessanirraa aarsaa gootanii afgaaffii kanaaf eeyyamoo taatanii OBN sagalee uummataa wajjiniin turuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisee isin galateeffadha. Anis gama kootiin OBN affeeree carraa akkasii naa kennuufaatiif baay'een gammada galatooma. Ulfaadhaa waan ammatti jiru kanatti dhufuu keenyaan duratti duubatti deemnee qabsoo uummanni Oromoo taasisaa ture irraa osoo kaanee jedhee yaade ka'umsi qabsoo uummata Oromoo kun jaarraa tokko oliif tureera. Sababni isaa ka'umsi isaa maali? Oromoon maaliif qabsaa'ee jedhu kanarraa osoo kaane? Qabsoon uummata Oromoo akkuma tikaaste jaarraa tokko olfatee jira. Qabsoon kun bakka tokkotti jalqabee naannoo tokkotti jalqabee achumatti kan dhaabbate miti. Oromoon bal'aadha, fedhiin isaa bal'aadha, yaadni isaa bal'aadha. Gaaffiin isaas amma sana bal'achuu ni mala. Gaaffilee hunda tarreessanii kaasuun mijataa waan hin taaneef ijoo uummata kana diddaa sirna bitta gittaa bara sana tureef ka'umsa ta'ee kan taa'uudha qabu bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa gaaffii dinagdeeti. Uummanni kun abbaan lafummaa isaa mirkanaa'ee humna isaatiin hojjetee galtee garaagaraa itti ida'uudhaan jijjiiramuu maatii isaa jijjiiruu, naannoo isaa jijjiiruu, biyya isaa jijjiiruu barbaada. Haa ta'u malee galteen misoomaaf bara sana ta'u guguddaa lama irraa saamamee ture. Tokko lafa, inni kaan humna. Oromoon walitti dhufeenya lafaa wajjin qabu dhimma dinagdeetii oli. Jechuma abbootii keenyaa yoo ilaalte lafti lafeedha Oromoon. Lafti lafeedha jedhee jechaan dhaabbataa miti. Teessoo uummata keenyaa gaafa ilaaltu as Itoophiyaa keessa ta'u Itoophiyaa alatti akkaataatti lafa filatu, akkaataatti lafa adda baafatu, akkaataatti lafa qabatu dhugumatti Oromoof lafti lafee ta'uusaa agarsiisa. Lafa sana garuu sarbamee ture, saamamee ture. Lafti kan isaan ture. Adeemsa keessatti amma ta'e gaaffiin lafaa ijoollee isaatiin deebii argachaa dhufeera. Guutummaatti garuu gaaffiin lafaa deebii hin arganne hanga ammaa. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo duratti heerri mootummaa biyya kanaa lafti kan uummataaf kan mootummaa ta'edha. Uummanni Oromoo lafti kan isaaf kan mootummaa ta'e qonnaan bulaan gaafa lafa isaarraa buqqa'u abbaan lafummaa isaa mirkanaa'ee fi of tiksuu hin dandeenye, lafa isaas eeggachuu hin dandeenye. Heerri mootummaa sun hin jedhe malee mirga sana guutummaatti gonfachiisuu hin dandeenye jechuudha. Waa'een lafaa dubbii ijoo ture. Lafa duwwaa osoo hin taane lafa sana irratti immoo hojjetee qotatee waan buufate oomisha argate guutummaatti fayyadamuu hin danda'u. Namoonni ta'anii irraa qooddatan turan. Humni isaa kan isaa miti, lafti isaa kan isaa miti. Lafa koo fuuna koo naa deebisaadha qabsoon ni jalqaba. Inni lammaffaa gaaffii sabummaati. Gaaffii sabummaa gaafa jennu of keessatti afaan qabata, aadaa qabata, eenyummaa qabata. Sabummaani waan of keessatti hammatu hunda qabate jechuudha. Afaan gaafa jennu afaan Oromootiin dubbachuun duwwaan Oromoo guutuu hin godhu. Namoonni tokko tokko afaan Oromoo dubbatanii ofiin Oromoo waan jedhaniif aadaa, eenyummaa, safuu, jaarsa kabajuu, hangafa kabajuu, uumama kabajuu, uumaa kabajuu wanta akkasii of keessatti hammatee eenyummaa Oromummaatiin namoonni hin guddanne afaan waan dubbateef duwwaa guutummaatti gaaffii sabummaa deebisee jechuu hin danda'amu. Kanaaf waa'een afaanii jira, waa'een aadaa jira, aadaa keessa waan baay'ee keessatti mul'achuu danda'a, waa'een eenyummaa jira. Kun gaaffii lammaffaati. Gaaffiin sadaffaa gaaffii dimokiraasiiti. Akkuma beekamu uummanni kun bara dheeraatiif
sirna uummata hirmaachisee, aangoo qooddatee, aangoo yeroodhaan daangessee uummata bulaa turedha. Sirna dimokiraasii alatti adeemsi mootummoonni uummatatti bulchan isaaf hin ta'uuf aadaa isaa keessa hin jiru waan ta'eef ofiin of bulchuu duwwaa miti. Akkuma sirna gadaa san seera isaaf ta'u bocuu, seera sanaan buluu gaaffii akkasii uummanni keenya bara dheeraa kaasaa tureera. Gabaabumatti uummanni Oromoo gaaffii dinagdee, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimokiraasii bifa gahaa ta'een seeraan tumamee ittiin bulamuu danda'u akka biyya kana keessatti mirkanaa'uu danda'uuf ka'umsa qabsoo ta'eeti namoonni baay'ee aarsaatti kaffalanii bara dheeraatti qabsaa'anii amma gara deebii argachuutti kan dhufaa jiru kun jechuudha. Sababoonni kunniin saba tokkoof qabsaa'uudhaaf mirga isaa kabachiifachuudhaaf gahaadha jennee ilaaluu hin dandeenya. Kan dinagdee, kan sabummaa, kan dimokiraasii kaasneeftan. Egaa gaaffileen kunniin gaaffilee qabsoo sirrii ta'anii injifannoon qabsoo Oromoo kun immoo jaarraa tokko oliif maaliif harkifate? Maaliif galma ga'uu dadhabe? Kun gaaffii baay'ee cimaadha. Qabsoon Oromoo injifannoo irraa fagaatee qabsoon Oromoo injifachuu dadhabee hawwii malee raawwachuu rakkatee maaf ture kan jedhu kun sirnaan ta'anii mari'achuu, yaaduu, xiinxaluu barbaada. Akka baay'ina keenya, akka gaaffiin keenya haqa qabaatee ka'e sanatti injifannoon dhiyaachuu hin dandeenye. Akka kootti sababni injifannoon keenya fagaate jedhe yaadu keessa tokko yaada tarsiimoo dhabuudha. Yaada tarsiimoo dhabuu jechuun maal jechuudha? Oomishtummaa guddisuuf galteen garaagaraa barbaachisaadha. Galtee hanga barbaadde yoo qabaatte sanyiin hin jiru taanaan, sanyiin qamadii hin jiru taanaan qamadiin hin jiru. Tiraaktara waan qabduuf, kombaayinara waan qabduuf sanyiin qabdu taanaan dhumarratti oomisha barbaadu sana argachuu hin dandeessu. Sanyiin hundi immoo sanyii miti. Sanyiin filatamaa immoo keessattuu barbaadamaadha. Sanyiin filatamaa oomishtummaa kee waan guddisuuf. Yaadni sanyiidha. Sanyii gahaa ta'e, sanyii filatamaa ta'e, gaaffii kee sirnaan tarreessee kaa'ee gaaffiin sun akkaataatti deebi'u tooftaa bocee humna sassaabee adeemuudhaaf yaadni tarsiimoo akka sanyiitti gargaara. Yaadni gahaa ta'e, yaadni tarsiimoo ta'e sirriitti bocameera amantaa jedhu hin qabu. Rakkoonni jalqabaa isa. Inni lammaffaa tokkummaa dhabuudha. Uummanni Oromoo dachii bal'aa irratti diriiree waan jiruuf adeemsa keessatti afaan isaa walirraa fagaachaa, aadaan isaa bakka bakkatti jijjiiramaa, wal baruu, wal hubachuun, eenyummaa ofii beekuun, rakkoo ta'aa dhufuun isaa hin beekaman. Inni kaan amantaan isaa Musliimaa, inni kaan amantaan isaa Kiristaanaa, inni kaan waaqeffannaadha. Kana keessatti aadaan isaa, eenyummaan isaa bakki itti oolee bulu kun walirraa fagaachaa gaafa dhufu tokkummaan isaa matee laateera. Tokkummaan sun halaafu malee Oromoon garuu of dagatee hin beeku. Bakka jirutti of dagatee hin beeku. Haalli mijanneef mo'otee waan barbaadu sana mirkaneessuu dadhabu malee of dagatee of wallaalee hin beeku. Haa ta'uutii eega qabsoon kun jalqabe asii amaleeffannaan gadhee siyaasa moora Oromoo keessatti gale kun maayimni wal qooduudha. Gaafa barbaannu amantaa wal qoodna. Gaafa kaan qe'een lagaan wal qoodna. Gaafa kaan godinaa wal qoodna. Wal qooduun keenya daangaa hin qabu. Seenaa qabsoo keenya gaafa ilaaltu jalqaba irraa kaasee kan nu diigaa dhufe keessootti wal qooduun keenya amaleeffannaa gadhee, amaleeffannaa haaraa, amaleeffannaa saba kanaaf hin taane daballachaa dhufuu isaa kan ka'edha. Amma akkuma fakkeenyaatti shawaa lixaaf shawaa kibba lixaa fudhatte. Amma yeroo dhiyootti godina tokko turan. Uummanni kun wal fuudhee waliin jiraatee maatii tokko jechuu dandeessa. Oromoo keessaa maatima tokko. Yeroo dhiyoo asitti mootummaan naannoo Oromiyaa godina maqaatti baase. Shawaa lixaaf shawaa kibba lixaa jedhee. Amma yoo deemte namni shawaa kibba lixaa fi shawaa lixaa akkuma biyya lamaatti bakka itti ilaalee wal qoodee jarri koo gama sanaa jarri koo gama kana jedheetu yeroo dubbatu agarta. Isa duwwaa ammoo miti. Koo keessa gallee halaallu weettee magaalaa Amboo beetatee hin beeku. Magaalaa Amboo keessa safarri lama jira. Safarri tokko Awwaaroo jedhama.
xiqquma fagaatee safara biraa immoo Waddeessadha. Gandumaam ganda Awwaarroof gandu Waddeessaa Amboo keessatti baay'ee walitti dhiyoodha. Ijoolleen Amboo achii baatee gaafa ol kaatu jarri koo jara Waddeessaatii, jarri koo jara Awwaarrootiin gandaa wal qooddee jechuudha. Fakkeenyuma kaase malee kun Wallaggaafis ni hojjeta, Arsiifis ni hojjeta, Jimmaafis ni hojjeta, Harargeefis ni hojjeta. Booranaaf Gujiis ilaaluu dandeessa. Maatii tokko taanee soo jirru waan xixiqqaatiif waan teenyee malee inni hiikuu dandeenyuuf wal qoodaa oolla. Tokkummaa dhabuun sun immoo kaayyoo diinaati. Diinni tokkummaa uummata guddaa uummata bal'aa kan hin barbaadu. Meeshaa diinaa taanee tokkummaa keenya gaafa laaffisaa deemnu fedhiin diinaa achi keessatti raawwachaa dhufee injifannoon keenyas baay'ee fagaateera. Inni sadaffaa humnoota faallaa waliin hariiroo fagoo deemuu hin dandeenye. Hariiroo fedhii tarsiimoo irraa baay'ee maqe ijaarrachuudha. Kun qabsoo kaleessaa keessas har'as waan mul'atudha. Ati hiriyummaa gaafa nama filattu amala laalta, hojii laalta, oolmaa laalta. Abbaa barbaade lafarraa kaastee hiriyaa kun jettu. Keessattuu immoo gara qabsootti gaafa ceemu hariiroon baay'ee murteessaadha. Hariiroon humna faallaa wajjin godhamu deemee kaayyoo kee bira osoo hin ga'iin si dhaabuu akka danda'u hubatamuu qaba. Rakkoon akkasii kun qabsoo jaarmiyaalee moora Oromoo keessa tokko tokkoon qorachuudha yaalte bara baraan kan nu rakkisaa ture. Yeroo hariiroo uummanni fedhiin koo maayin, fedhiin isaa maayin, hagam waliin deemuu danda'a, bakka kamitti gargar ba'uu dandeenya. Gaafa gargar baanu fedhii kana tikfachuu hin danda'ayi gaaffii jedhu kaasnee deebisaan deema. Kanarraa kan ka'e hariiroon uummanni hundi nuun akka lammaffaatti, akka gowwaatti, akka gargaaraatti, akka fedhii ofii raawwachuuf qaamatti fayyadamu godhee waan ka'uuf yeroo baay'ee hariiroon keenya miidhaa guddaa fideera. Gaafuu yaadonni kun walitti qabamanii ilaalamanii rakkoon ijoo inni guddaa qabsoo uummata keenyaa injifannoo uummata keenyaa fageessee hanqina hooggansaati. Hooggansi yaada mootaa, ilaalcha mootaa, yaada guddaa amma uummata isaa amma dachiisaa qabatee ka'uu dadhabuu isaati. Jalqabuma irra gaafa qabsootti gallu injifachuuf yaada sanyii ta'e qabaachuu qabna. Tokkummaa keenya ijaaruu qabna. Hariiroo keenya adda baafachuu qabna jechuun hooggansa baqa. Hooggansi gahaa ta'e yaada guddaa qabaate injifannoo fiduudhaaf humna jiru hunda ijaaree leenjisee tooftaa bocee adeemuu hin danda'u taanaan injifannoon fagaachuun isaa kanuma eeggamudha. Yaadattoo hin beeku jijjiirama dura waggaa tokko waggaa lama keessa Oromiyaa guutuu leenjii kennaan ture. Ijoollee OBN'fis kenneera. Viidiyoo qabaachuu ni maltu. Leenjiin sun maal jedha? Yaada mo'ataa qabaachuudha. Akka fakkeenyaaf leencaaf arba fakkeenya godhee kaasaan ture. Arbi guddaadha. Leenci arba bukkee gaafa dhaablee ilaaltu qaamni isaa baay'ee xiqqoodha. Akka arbaa sana cimaa miti. Garuu gaafa baddaa keessatti leenci arba laalu nyaata koo argadhe, laaqana argadhe, irbaata argadhe, amman ajjeesee nyaadha. Leenci inni xiqqoo sun arba isa guddaa akkasitti yaada. Arbi inni guddaa gaafa leenca laalu maal wanti ishee xiqqoo kun irra jedheen deemaan jedhu na nyaachuu dhufa eetu baqata. Ilaalcha kanarraa ka'a bu'aan booddee eeggamu. Jalqabumarraa mo'amtee, jalqabumarraa sodaattee, jalqabumarraa harka laattee qabsootti galtee innaan injifachuun hin jiru. Jalqabarraa yaada gahaa qabaattee ilaalcha mo'ataa qabaattee jennaan garuu qabsoo keessatti injifannoon kee dhiyaachuu danda'a. Injifannoon uummata keenyaa akkas fagaachuunsaa baay'ee nama gaddisiisaa. Achi keessatti miidhaa baay'eetu nurratti qaqqabe waan ta'eef haa ta'u malee rakkoon inni guddaa rakkoo hooggansaati. Hooggansi yaada gahaa ta'e qabaatee hariiroo sirrii ta'e ijaarratee qabsoo uummata keenya gaaffii uummata keenya gara injifannootti geessuu hin dandeenye amantaa jedhuun qaba. Gaaffii ittaanu qabsoo Oromoo kanaa fi imala ijaarsa Itoophiyaa kana walitti finnee immoo osoo ilaalle geettanani. Deebii sinaa kennitan irraa kan hubachuu danda'e qabsoon Oromoon taasisaa ture
bilisummaa fi walqixxummaadhaaf. Imala ijaarsa Itoophiyaa waliin qabsoon uummanni Oromoo bilisummaa fi walqixxummaadhaaf taasisaa ture kuni wal simatamoo wal dhiita. Uummanni Oromoo seenaa jaarraa baay'eetiin lakkaa'amu keessatti bara kamiyyuu sirna gita bittaa irratti malee Itoophiyaa irratti qabsaa'ee hin beeku. Gaaffiinsaa qabsoonsaa hundeerraa kan jalqabu sirnicha irratti malee biyyicha irratti miti. Kun gargar beet ilaalamuu qaba. Waa'ee bilisummaa kan kaaste uummanni Booranaa bilisummaan seeraadha. Seerri immoo nageenyadha. Maaliif seera tumuu waan beekuuf, seeraan buluu waan beekuuf bakka seerri jirutti bilisummaan jira nagaan jedhee amana. Bilisummaaf walqixxummaadhaaf qabsaa'u keenya duratti duuba deemnee seenaa uummata Oromoo biyya kanaaf dhiiga isaa dhangalaasee, lafee isaa caccabsee, dafqee biyya kana ijaaruusaa seenaan Oromoon barreesse miti. Addunyaan barreesse, Ormi barreesse. Hoo deemtee ilaalte hagam gaheen keenya biyya kana ijaaruu keessatti bal'aa akka ta'e hin mul'isa. Fakkeenya bara 1499 Sarsa Dingil namichi jedhamu asii humna hoomaa waraanaa Oromoo qabatee amma Mitswaatti deemee qabsaa'ee ture. Waraanee ture. Amma Mitswaatti deemee qabsaa'ee gaafa jedhamu namoonni shakkan jiraannaan seenaa dubbisuun gahaadha kana. Kuni bara 1499 ta'e. Garuu bara 1512 irratti immoo mootiin Bahara Nagaash biyya amma Eertiraa jedhamu bulchee maqaan isaa Doorii jedhama Oromoodha. Kanas namoonni shakkuudha fedhan jiraannaan Eertiraa keessatti magaalli guddoo tokko maqaan ishee Baarentuu jedhamti. Waa'ee Booranaaf Baarentuu maal beekuuf maqaa moggaasanii Baarentuu eessaa fidanii moggaasanii wal dhufeenyi Baarentuuf bakkisuun qabu maayinni namni seenaa qorachuu danda'a. Garuu maqaan kun jira. Kana duwwaa immoo miti. Hambaan baay'ee Eertiraa keessatti afaan Oromootiin kan waamaman jiru. Hambaa Sooraa kan jedhamu anuu nan beeka. Hambaa Dabraa kan jedhamu anuu nan beeka. Hambaan garaagaraa jira. Maqaan isaa maqaa Oromoo ta'e ammas kan waamamu. Kun Eertiraa keessa. Eertiraa irraa as hiiknee gaafa laallu fakkeenyaaf Aksumoo fudhanne. Maayinni Aksum irratti kan laalaa jirru kuni kallacha bokkuutiin adda kan isa baasu maayin. Wal dhufeenyi isaa maayin. Kallachi bokkuu fi Aksum sun maaltu wal fakkeesse? Maaliif wal fakkaate? Akkamitti wal fakkaachuu danda'e? Wal dhufeenya maalii qaba? Gaaffii akkasii gaafatanii qorachuun barbaachisaadha. Akka diqqaa ta'e naan jechuu garuu hin dandeessu. Hanga har'aa kallachi bokkuun mataa irratti godhatee deemu sanatu Aksum irratti mul'ata. Akkamitti ta'e kan jedhu namni seenaa qorachuu danda'a. Eertiraas hin jedheen jira. Aksum namoonni tokko tokko Agasuma jedhu. Asii kistee immoo sirna Zaaguyaa fudhanna. Aksum booddee Zaaguyaa dhufe miti. Sirna Zaaguyaa immoo irra keessa seenaa gaafa laaltu baay'ee sodaachisa. Fakkii tokko tokkoon sii kaasa. Namni baay'ee Zaaguyaa keessatti Laalibalaan kaasa. Garuu Laalibalaa dura waggaa 40 kan bulche Imiraa jedhama. Imiraa duratti immoo namni jalqaba mootii ta'e sirna Zaaguyaa keessatti maqaan isaa Mararii jedhama. Marariitu Imiraatti kenne, Imiraatu Laalibalaatti kenne. Mararii maaltu geessee jennaan mootii achitti godhee. Kun seenaa barraa'edha. Kana alattis garuu amma Laalibalaa irraa kiiloomeetirii 50-30-40 gaafa deemtu hamma naannoo Tigraay keessatti namoonni afaan Oromoo dubbatan namoonni Oromummaa isaaniitti amanan har'a jiru. Bara sanaa miti har'a waggaa 800-700 booddee jechuudha. Waan si dhibuu mootota bara sana naannoo sana bulchitu waa osoo hin taane waan qabatamaa immoo waan amma mul'atu tokko tokko gaafa laaltus gaaffii sitti kaasa. Fakkeenya holqi Soofumar holqa seenaa addaa qabudha. Seenaan sun haadha kootu malee amma ba'aa jira. Garuu holqa Soofumar kan fakkaatu
holqi bira Laalibalaa gara Aksuum kan deemu jira. Holqi Laalibalaa jira, holqi Soof Umar Baalee jira. Bara sana injiinar tokkotu xiyyaaraan deddeebi'aa hojjechaa ture moo tokkotu muuxannoo bakka tokko deemee isa kaan irraa baratee fidaa jira moo akkaataa kamiin bara sana daandiin hin jiru, dirreen xiyyaaraa hin jiru, konkolaataan hin jiru. Fageenyi isaa immoo kiiloomeetira 1,000 gadi miti. Akkamittiin waan wal fakkaatu tokko bara sana gamaa gamanatti hojjechuu hin danda'ame kan jedhu namni kana deeman tokko gaaffii akkasii kaasee dubbicha xiinxaluuf itti gargaaramuu danda'a. Kaaduwwaa garuu miti. Laalibalaan kan beekamu keessaa tokko maaliin? Mana amantaa dhakaa tokkorraa hojjetame Beeta Goorgis jedhamu namni baay'ee miidiyaadhaan isin ilaalla. Manni amantaa sun beekamaadha. Bara wal fakkaatu. Baruma manni amantaa Beeta Goorgis Laalibalaatti hojjetamu sanatti bara wal fakkaatutti as Shawaa Kibba Lixaa Adaadii Maariyaam jirti. Adaadii Maariyaam dhakaa tokkorraati kan baate. Yeroon isaas wal fakkaata. Haalli hojii isaas wal fakkaata. Akkamittiin achitti dhakaa tokkorraa mana amantaa hojjetanii asittis immoo hojjetanii maaltu walitti fidee jettee gaafachuudha. Inni sadaffaa baay'ee kan na dhibu mootota sirna Zaagwee bara turtii isaanii gaafa ilaaltu hundi isaanii 40 jedhu. Turtiin mootii tokko Imiraan 40 ture, Laalibalaan 40 ture, akkaataa kanaan 40 jechaa bulchan. 40 kun eessaa dhufeedha? Sirna Gadaa keessatti akkuma beektu 8 jennee gaafa 40 geenyu aangoo fudhanna. Waa'ee 40 kun diqqa ta'e moo wal dhufeenya addaa qaba moo akkamitti ta'uu danda'e kan jedhu qorannaa barbaada. Sirna siyaasa isaanii akkaataatti bulchan 40 siin jedheen jira. Holqa wal fakkaatu jira. Manni amantaa wal fakkaatu jira. Namichi jalqaba Laabibalaa duratti biyya sana bulche Mararaa jedhama. Ammas namoonni jiru naannoo sanatti. Kana walitti fidiitii uummanni Oromoo gahee tokkoyyuu hin qabu. Ijaarsa sirna Zaagwee keessatti waan tokko hin qabu jettee yaaduu hin dandeessu. Achi moo xiqqoo as dhuftee Gondariyaa Impeer kan jedhamu olaalte isa kaan gidduu kana Amaariffaan dubbachaa hin ture. Waan tokko duwwaan sii kaasu. Suusuniyoos asii naannoo Gandabaratti deemuunsaa qeerroo fudhatee deemuunsaa hin dubbatama. Bakka Suusuniyoos mootii ta'ee naannoo Gogoraa irratti mootii ta'ee taa'e xiqqoo sun fagaatiin ganni tokko jirti. Qeerroo Gabreel jedhamti. Amma maqaan ishee Qeerroo Gabreel. Ganda. Manni ganda sanaa eessaa dhuftan jennaan Qeerroo Gabreel irraa dhufnee siin jedhu. Qeerroon Gabreel achitti waamu sun qeerroo saasii wajjin maaltu walitti fidaadha? Diqqa ta'ee kun. Kun egaa bara jaarraa 16ffaa keessaa kan hin dubbachaa jiru. Sana booddee mootii abbaa barbaade achitti ka'ee olaalte Oromoo wajjin wal fuudheera, fooliin jiraateera, walii waraanee jira. Faasil dabalatee jechuudha. Achi immoo xiqqoo asii eegsisnee ilaallu. Uummanni keenya qabsoo ijaarame kan jalqabe Maccaaf Tuulamaarraa. Maccaaf Tuulamaan bifa siyaasaa miti kan ijaarame garuu ijaaramee fedhii tokko raawwachuudhaaf qabsoo jalqabee jira. Sana keessatti qabsoon sun qabsoo Oromoo duwwaan ture. Qabsoo sabaaf sablammootaati. Fakkeenyaaf walda Amaanu'eel Dubbaalee fudhatte sanyiidhaan Sidaamaadha. Garuu miseensa Maccaaf Tuulamaa ture. Namoonni Walaayittaa miseensa Maccaaf Tuulamaa ta'an argatanii jiru. Maccaaf Tuulamaan gaaffii garaagaraa kaasu. Malee Oromoon qofaatti ijaaramee qofaatti qabsaa'uu qaban sabaaf sablammii hammateeti yaada sana babal'ifachaa kan ture. Sana booddees jaarmiyaalee moora Oromoo keessatti uumaman baay'een isaanii hunda jechuu hin danda'ama garuu baay'een isaanii aayidiyooloojiin isaanii sooshaalizimii ture. Sooshaalizimiin immoo akkuma beektu ka'umsi isaa addunyaalessummaadha malee naannoo tokkotti biyya tokkotti kan dhaabbatu miti. Namni aayidiyooloojii sooshaalizimii qabu Itoophiyaa keessa jiraatu aayidiyooloojii wal fakkaataa nama qabu Gaanaa wajjin jiraatu, Naayijeriyaa jiraatu waliin qabsaa'uudhaaf rakkoon qabu maaliif qabsoo dafqaan bulaa addunyaa waan ta'eef yaadumti isaa addunyaalessummaadha. Namoonni yaada addunyaalessummaa qabatanii sooshaalizimii qabatanii qabsaa'an kuni sabaaf sablammii hammachuu rakkatanii namoonni gaaffii wal fakkaataa qaban jiru. Gaaffiin Oromoo, gaaffii Sidaamaa, gaaffii Walaayittaa, gaaffii Affaar, gaaffii Sumaalee yookaan sabaaf sablammii kan biraatiin adda miti.
cunqursaan ture hundarratti waan tureef maaf rakkatu jettee yoo ilaalte innis gaaffii ta'a. Akka waliigala adeemsa keenya gaafa ilaaltu uummanni Oromoo sirna gita bittaa Itoophiyaa irratti yoo ta'e alatti Itoophiyaa irratti qabsaa'ee hin beeku duwwaa osoo hin taane Itoophiyaaf dhiiga isaa dhangaleessee jira. Lubbuu qatalii baay'eetu darbee jira. Lafeen isaa caccabee jira. Dafqee dhamee jira. Akkaataa kanaan ijaare. Namoonni tokko tokko amma dhageessee yoo ta'e kaayyoo ganamaa jedhu. Kaayyoon ganamaa kun duuchaadhumaan kaayyoo ganamaa jedhama malee sirnaan hiikamee kaayyoon ganamaa maal ture? Kun sirriidha, kun sirrii miti. Akkaataa sanaan qorachuuf si rakkisa. Garuu kaayyoo ganamaa kan jennu sun ka'umsa Maccaaf Tuulamaa yoo ta'e gaaffiin Maccaaf Tuulamaa ijoo kaase maayini? Tokko barumsa. Oromoon barachuu qabaa jedha. Oromoon barachuu qaba kan jedhu garuu afaan kamiin? Qubeetiini gaaffii akkasii Taaddasaan hin kaasne. Qubeeyyuu hin beeku inni. Uummanni keenya barachuu qabaa jedhe. Isa booddee kan dhufe dhaloonni barate, dhaloonni immoo xiqqoo iji isaa baname. Haayilee Fidaa maal godhe? Barachuun duwwaa gahaa miti. Barachuun kun qubeedhaan ta'uu qaba jedhetu. Yeroo jalqabaatiif qubee afaan Oromoo kan kalaqe Haayilee Fidaati. Haayilee Fidaa Taaddasaa Birruu maal ta'e? Akkamittiin barumsa jedhaa? Barumsa qubeetiin hin jedhu jedhee qeequu hin danda'u. Taaddasaan yeroo isaatti waan beeku amma humna isaa kaasee jira. Bakka inni riseetti immoo Haayilee Fidaatti guutee waan haaraa kalaqee jira. Haayilee Fidaa qubee haa kalaqu malee barsiisuu, babal'isuu hin dandeenye. Isa booddee dhaloonni kee immoo yookaan ijoolleen quxisuu isaa ta'an immoo akka jaarmiyaa siyaasaatti gaafa ijaaraman ABO'n waan Haayileen kalaqe sana waan sirraa'u jiraannaan sirreessee waan fooyya'u jiraannaan fooyyeessee barsiisuu, afaan dhaabaa gochuu amma ta'e gara matsaafaatti jijjiiruu yaalee jira. Haa ta'u iyyuu malee ABO'n immoo aangoo hin qabu waan ta'eef akka Oromiyaatti barsiisaa leenjisee, macaafa babal'isee, kaarikulama bocee, mana barumsaa ijaaree, afaanichas qubees babal'isuu hin dandeenye. Kan kana godhe immoo dhaadhiyoodha. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo kan Taaddasaa Birruu jalqabe sana, kan Haayilee Fidaa kalaqe sana, kan ABO'n amma ta'e fooyyeessee biyyatti galche sana matsaafa baay'ee maxxansuudhaan, barsiisaa leenjisuudhaan, mana barumsaa ijaaruudhaan, seera tumuudhaan, kaarikulamii kan naannoos akka biyyaattis tolchuudhaan afaan kun garmalee akka babal'atu godhee jira. Amma abbaan injifannoo kana eenyu jette walirraa fuudhuudhaan kan ta'e alatti abbaan tokko gahee kooti jechuu hin danda'u. Tokko jalqabeera, tokko fooyyeesseera, inni kaan ittuu fooyyeesseera, inni kaan babal'isee jira. Dhaloonni dhufu immoo sirreessaa, bal'isaa, fooyyessaa deemuu danda'a. Tokko barumsa. Lammaffaan gaaffiin Maccaaf Tuulamaa namoonni keenya mana amantaa keessatti galuu qabudha. Manni amantaa paawar veektariidha. Manni amantaa mana amantaa duwwaa miti. Sirna ijaaruu keessatti, sirna diguu keessatti gaheen isaa olaanaa waan ta'eef mana amantaa keessa namoonni gahaa hin jiran waan ta'aniif namoonni akka mana amantaa keessa galanii tajaajilan gochuu qabnaadha gaaffiin lammaffaa. Gaaffiin sadaffaa hoomaa waraanaa biyya keessa ijaaramaa jiru kana keessatti gaheen uummata keenyaa bal'achuu waan qabuuf namni keenya hoomaa waraanaa keessa galee leenjii fudhatee biyyas tajaajilee ofis dammaqsuu qabaadha. Inni arfaffaa birookiraasiin bara sana ijaaramaa waan jiruuf birookiraasii ijaaramaa jiru sana keessatti uummanni keenya galee baratee galee gahee isa taphachuu qabaadha. Gaaffiin guguddoo afur turan tokko barumsa, lammaffaan amantaa keessa hirmaachuudha, sadaffaan waraana keessa hirmaachuudha, arfaffaan birookiraasii keessa hirmaachuu. Dhugaa dubbachuuf Maccaaf Tuulamaan waa'ee walabummaa gaaffii godhee hin kaasne. Kaayyoo ganamaa jennee walabummaa inni Maccaaf Tuulamaa taanaan ganamni keenya waa'ee walabummaa jarri hin kaasne. Waa'ee walabummaa kaasuun keenya kun miidhaa maalii fideedha dubbiin? Akkuma siin jedhe Mitsuwaatii kaasee daangaa amma sararamee jiru alattis gaheen uummata keenya bal'aa teessoo jiru, guddaa teessoo jiru, guddummaa sana imbirees gochuu fudhachuu waan dadhabneef abbaa biyyaa taanee biyyarraa fottoqnaa inni.
Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan Itoophiyaa irraan fottoqu. Oromoon Itoophiyaa ishee har'aa daangeffamti alatti dhiigaan kan ijaaredha. Oromoon abbootiin isaa dhiigaan kan ijaaran jechaan diiguu hin danda'u. Abbaan barbaade natti toluu jira naan mijoofne fottoquu hin danda'a jedhee gaaffii kaasuu danda'a. Oromoon garuu gaaffii fottoquu kaasuun dogongora kaasuus hin qabu kaasuus hin danda'u. Maalirraa fottoqa? Innoo Itoophiyaadha. Innoo Itoophiyaati olii dhugaa dubbachuuf mee Taanzaaniyaa deeme, mee Keeniyaa deeme, mee Yugaandaa deeme. Sanyiin kun jira. Maal fottoqa? Garatti fottoquu hin qabu. Sabni guddaa, sabni amma Itoophiyaa, sabni Itoophiyaati ol guddaa ta'e kun garuu gaaffii akkasii, gaaffii kaleessaa, gaaffii ganamaa jedhee walabummaa jechuunsaa yaada gahaa ta'e waan hin taaneef qabsoo keenya bifa shakkiitiin, bifa sabaaf sablammiin nu gargaaruu dhiisanii nurraa fagaatan godheera. Isa duwwaa miti garuu kan baay'ee nama gaddisiisu yaada kanarraa kan ka'e Oromoon qabsoonni waggoottan darban moggeeffameera Oromoon. Moggeeffamee fiixatti ba'ee akkuma waan biraanchii wayii ilaalamee xiqqoo maqaatti baaste. Moggeeffamuu duwwaa miti. Fiixeetti ba'uu duwwaa miti. Xiqqoon dhiphoo jettee maqaatti baaste. Oromoon akkamitti dhiphata? Lafa isaa dhiphate moo? Aadaa isaa dhiphate moo? Mee Waaqayyoon sitti agarsiisu. Oromoo saba abbaa barbaade argatee hammatee guddifatee kan ofii godhatu hammachuuf rakkoo kan hin qabaanne. Aadaa akkasii kan qabu sanatu dhiphoo jedhame. Dhiphootu dhiphoo jedhee maqaa nutti baase. Maaliif? Kaayyoo amma sabichaa, amma ummatichaa hin geenye gaafa gaaffii gootee kaatu amma sanatti maqaan sii ba'aa deemu si xiqqeessaa deema, shakkiin uumamaa deema. Sabaaf sablammiin sabni guddaa, sabni biyya ijaare, sabni biyya kana ijaaruuf dhiiga isaa dhangalaase kun dhiibamuu hin qabu jedhee si gargaaruu qabu bifa shakkiitiin. Biyya diiguuf deemu eetu shakkee dhiphoo siin jedhee si waama. Dhiphummaan maqaa nuuf ta'u miti. Dhugaa dubbachuuf bara dheeraa maqaan nuuf ba'u, maqaan ormi nuuf baasu baay'eensaa nu wajjin waliin simnu. Maqaa ormaa fudhachuu dhiisnu malee gochi keenya tokko tokkomuu isaaf mijataadha. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Akka waliigalaatti, akka kootti uummanni Oromoo jaarraa tokko ol sirna Itoophiyaa irratti qabsaa'aa beera. Itoophiyaa irratti garuu qabsaa'aa hin beeku. Bara baraan gaafa rakkoon dinagdee, gaafa rakkoon lolaa, rakkoon kamiyyuu gaafa ka'u lubbuu isaa kennee biyya kana ijaareera. Seenaan kun immoo seenaa kaleessaa miti. Seenaa waggaa 100, waggaa 200 miti. 800 kuma tokkos hoo deemte bara hunda keessatti waa'een akka seenaatti bakka barbaaddetti kaastu jiraannaan keessaa Oromoon hirmaannaa qaba. Laalibalaa ta'u, akkasuma ta'u, Mitsuwaa ta'u, eessaa ta'u bakka Oromoon itti hirmaatee geessa akka lammii biyyaatti hin taphatin hin jiru. Kanaaf akka kootti Oromoon sirna Itoophiyaa wajjin qabsaa'eera. Injifannoon isaa kan fagaate sababa isaas sii tarreessee hin jira. Haa ta'uuti malee Itoophiyaa ijaaruu keessatti guyyaa tokko duubatti jedhee hin beeku. Gara fuulduraas uummanni kun duubatti jedhee amantaan qabu. Akka waliigala akka kootti Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan immoo Itoophiyaa irraan fottoqu. Oromoon dhiigaan Itoophiyaa ijaare biyya abbootiin isaa dhiigaan ijaaran jechaan hin diiguu amantaa jedhu guutuun qaban. Galatooma gaaffii keenya taanullee kanumaan wal qabataa keessattuu gumaacha Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti qabu irratti xiyyeeffataa. Wanni amma isin hundeeffama seenaa mootummaa keessatti tartiibaan kaastan akkuma jirutti ta'ee kan isa akka hin taanetti akka laalu seenaa isaa dabsuun dhimmoonni garaagaraa dhoksuun hojjetamaa turee jira. Dhugaan jiru garuu maali? Gumaachi Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti qabu akkamitti ilaaltu? Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaati. Oromoon hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jirtu. Abbaan barbaade sirnaan tasgabbiidhaan ilaaluu rakkatee maqaa garaagaraa baasuu danda'a. Garuu bakki Oromoon hin jirretti Itoophiyaa hapheetee walitti qabsiisee kan dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoon hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Gabaabumatti Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaati. Namni tokkummaa Itoophiyaa fedhu hundi haphee sana laaffisuun isaaf hin ta'u jechuudha. Haphee sana tikfachuu, eeggachuun barbaachisaadha malee tokkummaadhaaf murteessaa waan ta'eef.
Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaa ta'uusaa kanneen sila seenaa keessatti tuttuquudha yaade asitti Itoophiyaa daangaa isa ammayyaa Itoophiyaa jedhamtu ishee har'aa jechuudha. Walaallee daangaa Itoophiyaa ammayyaa ishee har'aa kan sarare eenyuudha dubbiin gaaffiin achi qaba. Itoophiyaa jennee biyya waamnu kana kan sarare mootii Minilik jalatti waraana hoogganee lixaa bahaatti fiigee daangaa amma jiru kana kan sarare tokko Gobanaa Daaceeti. Gobanaa Daacee qabsoo Oromoo waggoottan 50-60 darbe keessatti baay'ee qeeqamaa akka ture nan beeka. Garuu wanti gaaffii natti ta'u tokkotu jira. Amma anaan fudhu. Bara kana addunyaa achi baatee gaafa ilaaltu teeknooloojiin babal'atee jira, kompiitarri babal'atee jira, namoonni teeknooloojii beekan bu'aa guddaarraa buufachaa jiru. Teeknooloojii baruun kun baay'ee gaariidha. Kanumarraa kee fakkeenyi kaasa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa eenyu har'a? Pireezidaantiin keessan eenyu? Obbo Shimallis Abdiisaa. Amma Obbo Shimallis Abdiisaa pireezidaantota mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii maqaa kaasanii pireezidaant Hasan Alii, pireezidaant Kumaa Dammaqsaa Oromiyaa baay'ee miidhanii jiru. Osoo bara sana Inistituutii Artifishaal Intelijeensii uummatanii jiraatan yoon Artifishaal Intelijensiin eessaa fi eessa ga'uu dandeenya ture. Maal taasisuu Hasan Aliin Artifishaal Intelijensii jalqabee jiraate. Maal taasisuu Kumaa Dammaqsaan Artifishaal Intelijensii jalqabee jiraate. Jedhee soo Shimallis qeeqni kun wallaaluu malee qeeqa ta'uu hin danda'u. Maaliif bara isaanii Artifishaal Intelijensii dhiisii kompiitaruun beekamu. Waan jarri hin baranne, waan jarri hin beekne, waan jarri bira hin geenye tokko kaasteetu har'arra dhaabbattee kaleessa qeequun hin ta'u. Gobanaa jechuun maal? Qonnaan bulaa, tiksee. Dandeettii isaanii guddaa maal? Farda gulufuu. Tikseen tokko farda gulufuu danda'ee gootummaa qabaatee ganda tokkorraa ka'ee mootii wal qixxeessee gaafa biyya hojjetu gaafa waraana baay'ee deemee mo'atu hanqina hin qabaatu. Achi keessatti rakkoon hin uumamne jechuu hin danda'amu. Garuu eenyuun namichi kuni Tafarii Makoonnin mana barumsaa jedhamu deemee hin baranne, kiiloo 6 galee hin baranne, Faransaay hin deemne, Ameerikaa hin deemne, akka warra amma siyaasa gaggeessaa jiru kanatti addunyaan beeku, dubbisuun beeku, televezyiiniin hin jiru, odeeffannoo iyyuu qaba yaadu. Qonnaan bulaan tokko lafarraa ka'ee ganda tokkorraa ka'ee amma sana ga'ee jennaan hanqina qabaa dhibbatti qabaachuu danda'a. Hanqina sana kaasnee hanqinaan liqimsinee namicha xiqqeessinee saba xiqqeessuu wayyamoo hanqina isaa sana guutaa deemuu wayyaadha gaaffiin. Akkuma silasii kaasee Taaddasaa Birruu barumsa Oromoon barachuun qaba jechuun isaa sirrii ta'eetu maaliif garuu barumsa duwwaa ta'e maaliif qubeedhaan hin jenne inni qeequu dandeenya. Garuu qubeen barsan hin jiru. Taaddaseen qubeen jiraatu dhiisuun beeku. Kan uume Hayilee Fidaati. Hayilee Fidaan immoo maaliif uumee dhiisee maaliif hin babal'isne maaliif barsiisota illee hin gisne itti qeequu hin dandeessu. Humna akkasii hin qabu. Isarraa immoo abaa'otu fudhate. Abaa'oon amma danda'u sirreessee fooyyeessee biyyatti galchee jira. Abaa'oon garuu sadarkaa Oromiyaatti akka amma afaan kanatti gargaaramaa jiru babal'isuu hin danda'u. Aangoo hin qabu. Dhaadiyoon garuu isa fudhatee maxxansee babal'isee deemuunsaa qabsoo waliin walharkaa fudhachaa guddisaa adeemuu agarsiisaa jechuudha. Kan Gobanaas kanumanaaf nama waan ta'eef hin baranne waan ta'eef jaarmiyaa ijaarratee wal gargaaraa adeemuuf namoota isaa wajjin ta'anii isa gargaaran hin qabu waan ta'eef gootummaa dhuunfaa waan ta'eef achi keessatti miidhaan garaagaraa uumamuu ni mala hanqina jiraachuu ni mala. Hanqina sana irratti duwweel gochuun garuu sirrii miti. Warri addunyaa namoonni biyya garaagaraa nama hin jirre Uncle Sam jedhaniitu nama hin jirredha. Uncle Sam kana godhee Uncle Sam kana godhee nuti immoo asitti nama uumamee seenaa hojjeta. Hanqina qaba jennee waan amannuuf hanqina sana duwwaa kaasnee namicha xiqqeessuudhaaf cabsuuf adeemuun sun gahee keenya akka biyyaatti qabnu xiqqeessuu keessatti gahee olaanaa taphatee jechuu hin danda'amu. Isa booddee immoo fudhannu.
Itoophiyaan bitamteen beektu sirna kolonii bituudhaa dhufee cabsitee jedhama. Eeyyuu kan cabse. Gabayyoo miti. Gabayyoon Adwaa irratti waraana gaggeesse miti. Adwaa irratti aarsaa kaffalee akkitti du'e. Asii deemee Adwaatti humna waraana Itoophiyaa gaggeessee ofii aarsaa ta'e moo'e. Adwaa irratti eega gabayyoon bee booddee alaabaa Itoophiyaa ishee har'a kan dhaabe eenyu? Baalchaadhaam. Moonee alaabaa kan lafa Adwaarratti dhaabe kun Baalchaadhaam. Gabayyoon geensaa maal ture? Baalchaan geensaa maal ture? Garasuun geensaa maal ture? Abdiisaa Agaa geensaa maal ture? Jaagamaa Keelloo geensaa maal ture? Taaddasaa Birruu geensaa maal ture? Agarii Tulluu geensaa maal ture? Kabbee Buzinesh geensaa maal ture? Oromoo alatti hundi ta'e hin jiru. Hunda laannee, lafas laannee, seenaas laannee, gootas xiqqeessinee keessaa baaneetu fiixeetti moggaatti baanee ilaalaa malee ijaarsa Itoophiyaa keessatti haphee ta'e Oromoon walitti qabuunsaa jechaan lafaan duwwaa osoo hin taane dhiigaan kan mirkanaa'e. Gootonni kun hundi isa agarsiisu. Achii booddee immoo dhufu. Ijaarsa biirokiraasii biyya kanaa isa dura gaa ijaarsi biirokiraasii ammayyaa akka hin turreen beekamu. Ijaarsa biirokiraasii ammayyaa ijaaruu keessattuu gama seektar dinagdeetiin yoo fudhannu ilmaan dhiyeessaa ga'eensaa maali? Ilmaan dhiyeessaa alatti biirokiraasiin faayinaansii biyya kanaa ijaaruu hin danda'amaa? Gama oomaa waraanaa yoo dhufu jalqaba oomaa waraanaa akka Itoophiyaatti ministeera ta'e gaafa ijaaramu ministeerri isaa abbaa mallaqa. Yeroos waraana ammayyaas jechuu hin danda'u. Booda garuu ittisni biyyaa gaafa ammayyaa deemu gaafa leenjii garaagaraa argachaa deemu achi keessatti gaheen Mulgeetaa Bulii maali? Waraana ammayyeessuu keessatti Mulgeetaa Bulii gahee ni taphate. Biirokiraasii fooyyessuu keessatti Yilmaa Dheeressaa waan taphate. Gootonni Oromoo Adwaa irratti waan godhan. Adwaa duwwaa miti. Maayicoo irratti waan godhan. Maayicoo duwwaa miti. Baadimmaa irratti waan godhan. Seenaa amma barbaade duuba deemtee yoo ilaalte bakka dhiigni ijoolleen Oromoo itti dhangalaa'ee biyyi kun hin ijaaramin tokko argachuu hin dandeessu. Kana hunda gannee Oromoon ijaarsa Itoophiyaa keessatti gahee hin qabu jennee yoo ilaalle immoo kun haqa jiru ganuu waan ta'eef haqa jiru irraa maquu waan ta'eef seenaa guutuu ta'uu hin danda'u. Booddee mukottu warroonni amma moora siyaasa Oromoo keessa jiran yoo ilaalte sochii barattoota Itoophiyaa bara 1962-63 keessa kan ture jechuudha sochiin sun yeroo jalqabaati. Land to the tiller jedhee lafti abbaa lafaaf deebi'uu qaba jedhee dhaadannoo san qabatee kan ba'e eenyudha? Barattuu isaaniiti. Barattuun sana yeroo jalqabaati barattoota qabatee land to the tiller jedhee kan ba'e isa. Sochii barattootaa keessatti sochii Hayilee Fidaa sochii barattumsaa xiqqeessuu hin dandeessu. Hayilee Fidaa jechuun namoota sabaaf sablammii ijaaree jaarmiyaa ijaaruu duwwaa miti. Jaarmiyaan Ihaappaa jedhee maqaan isaa akka guddaatti ka'u kana ijaaramuu isaa duratti Faransaay amma Aljeeriyaatti deeme warra asii badee Aljeeriyaa taa'e san mariisiseera. Akkaataa jaarmiyaatti qabamanii qabsoo bifa gurmaa'ateen adeemsuun akkamitti akka danda'amu kan mariisise Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaan nama yaada guddaa qabudha. Barri isaa namoonni gahaa jiraachuu baatanii hubatamuu baatu malee qubee kalaquu duwwaa miti. Yaadumti siyaasni inni itti adeemaa ture osoo sirnaan hubatamee gargaarsa gahaa ta'e argatee jijjiirama guddaa Itoophiyaa dimokiraatessuu keessatti qabachuu akka danda'u gaaffii hin qabu. Gabaabumatti sochii barattoota Itoophiyaa waa'ee jaarmiyaa waa'ee maqaa paartii jedhamu wookaas ta'e Hayileef Baaroo dagachuu hin dandeessu. Isa immoo miti oomaa waraanaa ammayyeessuu jette Mulgeetaa Bulii dagachuu hin dandeessu. Biirokiraasii naannoo seektara faayinaansii yookaas ta'e Yilmaa Dheeressaa dagachuu hin dandeessu. Gootatan sila tarreesse hunda dabaltee Itoophiyaa ijaaruu keessatti Oromoon gahee guddaa taphatee jira. Seenaa kana haaluun, ganuun, dhoksuun, awwaaluun barbaachisaa miti.
Seenaa kana baastee hanqina qabaate seenaan sun irraa barachuu hin danda'amu. Hanqina qabaaf osoo beektuu seenaa awwaaluun garuu dhaloota egereefis hin fayyadu, hojii boriifis miidhaa malee bu'aa Oromootiif hin qabu. Biyya kana abbootiin keenya ijaaranii jiru. Itti dhiiganii, itti dadhabanii, itti dhamaanii jiru. Biyyi sun amma dhiiga keenya, amma dhamaatii keenyaa nuuf hin deebisne. Seenaa keenya sirnaan hin barreessine, sirnaan hin dubbanne kun dhugaadha. Kanaaf qabsoofneerra. Isan sirreessina, isan jijjiirra. Isan jijjiirra jechuun isa ta'ee ganna jechuu miti. Ganuun gaarii miti. Ganuunis aadaa Oromoo miti. Akka waliigalaa Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee addaa taphatee jira. Gaheen sun immoo bara tokkotti kan daangeffame miti. Har'a irraa kaastee waggaa 1000 dubattoo deemtee seenaa Oromoo bakka hundatti argachuu dandeessa. Waan mul'atu, waan barraa'e, waan ammayyi xiqqoo dubbistee xiqqoo dadhabdee waan argachuu dandeessudha. Kanaaf Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gaheen isaa guddaadha. Haphee tokkummaa Itoophiyaati Oromoon amantaa jedhu guutuun qaban. Galatoomaa itti fufnu kabajamoo muummicha ministeeraa keessattuu ka'umsi qabsoo uummata Oromoo jaarraa tokko oliifoo turu kana sababoonni ittiin qabsaa'aa ture maaliyaan jedhu bal'inaan naa kaastanii jirtan. Isa immoo gara mootummaa jijjiiramaa amma isin hooggantan kanatti immoo finni ilaallu. Jijjiiramaa asitti gaaffileen uummanni Oromoo qabatee ittiin qabsaa'aa ture kamtu deebi? Inni jalqabaa Oromoon bilisoomeera. Bita, mirga, fuuldura, duuba ilaaluun barbaachisaa miti. Oromoon guutummaatti bilisoomeera. Period. Oromoo bilisoomsuuf har'a qabsaa'uun gowwummaadha. Bilisummaa qaamaan mul'atu, bilisummaa aangoo qabachuudhaan mul'atu duwwaa miti. Oromoon sammuun isaa bilisoomee jira. Dhaloonni har'a ijoolleen keenya afaan ofii dubbatachaa karaarra deemu akka kee kaleessaa kan qaanaan sitti fakkaata. Waan dubbataniif duuba ilaalaa kan deeman sitti fakkaata. Waan dubbataniif abbaan ta'e dhufee qabee kan hidhu sitti fakkaata. Oromoon sammuun isaa bilisoomee jira. Gaaffii qaba nama waan ta'eef guddachuu barbaada. Hawwii garaagaraa ni qabaata. Hawwiin sun mirkanaa'uuf yeroo fudhata. Qabsoo barbaada. Naa galan Oromoon sammuun isaa bilisoomeera. Oromoon garbummaa kaleessaa irraa bilisoome duwwaa miti garuu injifannoon har'aa. Kana booda gonka Oromoon garbamuu hin danda'u. Isa kaleessaa irraa bilisoomeera. Kana booddee immoo Oromoo garba ta'a akka kaleessaa, saamuu hin danda'a akka kaleessaa, buqqisee lafa isaa saammachuu hin danda'a akka kaleessaa namni jedhee yaadu, gareen jedhee yaadu gowwaadha. Oromoon kana keessa darbee jira. Tokkoffaa bilisoomeera. Qaamaan duwwaa miti sammuun isaa bilisoomeera. Lammaffa kana booddee gonkuma Oromoon garbummaaf qophaa'aa miti. Isa jaarraa tokko tureefuu baay'ee gadda. Injifannoo inni jalqabaa bilisummaa argachuu keenya. Oromoon bilisoomeera. Gaaffiin isaa gaaffii bilisummaa ture. Lammaffaa gaaffii dimokiraasiiti. Dimokiraasiin aadaa keenya, dimokiraasiin sirna gadaa keessatti dhagaa abbootiin keenya itti jiraachaa waan beennu sanatu gidduutti badee ture. Maal jechuudha dimokiraasii jechuun? Abbaa nu hoogganuu qaba, na gaggeessuu qaba itti amantu uummanni hirmaatee filachuu danda'u. Filachuu duwwaa miti. Hojii qooddachuu danda'u. Sirna gadaa keessatti Oromoon caffee qaba. Seera tumuuf namoonni ijaaramanii seera tumuu hin jiru. Abbaan bokkuu jira, abbaan dullaa jira. Haadha siinqeen gahee mataa ishee qabdi. Jaarsummaan yubaan ta'a taanaan lolli abbaa dullaatiin ta'a. Hojii qooddatitu wal gaafachaa, wal qorachaa, wal gargaaraas adeema. Sirna akkasii sana waan bareef sirna akkasii gaafachaa ture. Amma Oromoon ofiin of bulchuu dhibbaa dhibbatti eegalee jira. Seera ofii tumata, caffee isaa tumataaf, ijoollee isaa gaggeessaa, ofiin of bulchaa, waa'een aadaa, waa'een afaanii, waa'een eenyummaa Oromiyaa keessatti gaaffii miti kunar. Kana jechuun Oromoon waan filateef hoogganaa ofiitiin bulaa waan jiruuf sirna dimokiraasii keessatti wanti fooyya'uu qabu, wanti sirraa'uu qabu, wanti jijjiiramuu qabu, wanti ammayyaa'uu qabu hin jiru jechuu miti.
Gaaffiin bu'uura irraa deebi'ee jira. Gaaffii sana fooyyessaa hammayyeessaa fedhii faayidaa uummataa eegaa adeemuun immoo adeemsa. Adeemsa keessa bilchaachaa, adeemsa keessa guddachaa, adeemsa keessa muuxannoo haaraa horachaatu deemama. Bu'uura irraa gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin ofiin of bulchuu Oromiyaa keessatti dhibbaa dhibbatti deebi'ee jira. Injifannoon lammaffaa kana. Inni sadaffaa dinagdeedha. Sila sii kaaseera gaaffiin dinagdee gaaffii guddaa ture Oromoof. Dinagdee ijaarrachuu Oromoon Oromiyaan jalqabuunsaa Oromoo dubbachaa waan jiruuf keessa ooluun barbaadu. Garuu Oromoon waa'ee dinagdee gaafa kaasu waa'ee lafaa kaasaa siin jedheen jira. Qonnaan dafqee waan irraa buufatu. Akka fakkii guddaatti kan ka'u isa. Ani isuma fayyadamuu barbaada isa kaan dhiisee jechuudha. Har'a Oromiyaa keessatti arfaasaa, ganna, jallisii amala kanaan dura hin baramneen qonni qotamaa jira. Bara jijjiiramaa booddee akka Oromiyaa guutummaatti lafti qotamaa ture hektaara miliyoona 6.6tu akka Oromiyaatti qotamaa ture. Har'a arfaasaa ganna jallisii dabalatee hektaara miliyoona 17tu qotama. Hektaara 6.6 irraa hektaara miliyoona 17 har'a kan qotamu. Dachaa lamaa ol miti. Lafa haaraa uummanne. Lafa haaraan uummanne. Lafa bal'ifannee waan hanqatutti guunnee kilaastara jennee uummata keenya ijaarranne uummata miliyoonaan lakkaa'amutu kilaasteraan ijaaramee jira. Maal buufanne kanarraa bara 2010 dhumarra Oromiyaa osoo buna hin dabalatin boqqolloo, xaafii, qamadii oomishtummaa hunda walitti qabdee gara miliyoona 168 ture. Akka waliigalaa oomishtummaan naannoo Oromiyaa 168. Bara darbe kanoo buna osoo hin dabalatin ammas bunni baay'ee waan ta'eef buna osoo hin dabalatin miliyoona 510 bara darbe. Miliyoona 510 yoo jalqabnoo miliyoona 168 amma walitti qabi ilaali. Lafti 6.6 irraa 17 ga'ee jira. Oomishtummaan irraa argannu 168 irraa 510 ga'ee jira. Qonni Oromoon jaallatu sun, dachiin Oromoon jaallatu sun, humna isaa dafqa isaatiin oomishtummaa guddisuudha yaalu sun deebisaan jiru waggaa 8. Waggaa 100f isaa olitti qonnaan jiraachaa turre miti. Waggaa 100 ol qonnee miliyoona 160 qonnee waggaa 8 keessatti 510 ga'u jechuun deebi'ee fixatee jira dhumatee waan siin jechuu baadde illee guddina mul'atutu jira. Akka kaleessaa abbaan barbaade dhufee qonnaan bulaa Oromoo buqqisee ari'ee lafa isaa irratti waan barbaade ijaarrachuu danda'a? Hin danda'amu waan akkasii jira. Isa kaleessaa akkoo namni waa'ee naannoo Finfinnee kana kaasa malee Bishooftuu soo deemte, Adaamaa soo deemte, Jimmaa soo deemte wal fakkaata. Diinonni keenya har'a bosona keessa teessee fagoo teesseetu gama gurguratti Shaashamannee keeya, Adaamaa keeya akka barbaadan saammachaa turan. Inni jira har'a hin jiru. Abbaan lafummaa isaa aangoodhaan mirkanaa'ee jira. Seera mootummaatiin immoo mari'achaa jira. Boriftaan guutummaatti abbaan lafummaa isaa hin mirkanaa'a amantaa jiru immoo nan qaba. Amma sun ta'utti qabsoon keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Oromoon lafa isaa irratti guutummaatti murteessuu hamma danda'utti mootummaan barbaade dhufee kan koof kan keeti jechaa saammachaa inni mirga ta'uu hin danda'u. Gama dinagdeen keessattuu qonnarra jijjiirama akkasii jira. Qonna immoo dhiyeessi galii ilaali. Galiini mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2010 biliyoona 13.8 ture. Biliyoona 13.8. 13 bara darbe bara amma finne kana galiini naannoo Oromiyaa biliyoona 342. 13 ture 342 galeera. Dachaa meeqa jechuun hin danda'u baay'ee waan ta'eef. 13 irraa 342 kan galchee kan bilisummaa sasii kaasedha. Sammuun bilisoome hin hojjeta. Sammuun bilisoome hin kalaqa. Sammuun bilisoome hin daldala waan ta'eef achi keessatti immoo geessa taphachaa deemaa jechuudha. Galii duwwaa immoo miti.
Bageeta mootummaa naannoo Oromiyaa olaaltee bara 2010 bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa biliyoona 52 ture. 52. Bara kan dheengaddaaf caffeen meeqa kan murteesse 704. 52 irraa 700. Hamma bajanni guddate hojiin babal'achaa jira jechuudha. Amma bajanni guddate bu'uurri misoomaa babal'achaa jira jechuudha. Amma bajanni guddate magaalomuun Oromiyaa keessatti babal'achaa jira jechuudha. Magaalomuun of keessaa waan baay'ee qaba. Hojii qaba, daldala qaba, qabeenya horachuu qaba. Waan qabdu irratti immoo gatiin isaa guddachuun magaalummaa keenya ba'a. Magaalummaan babal'atu taanaan sarviisiin gahaa ta'e hin jiru. Mana barumsaa, yaala, infraastiraakchara garaagaraa bu'uura misoomaa babal'isuudhaaf gaafa namni naannoo tokkotti jiraatu baay'ee salphachaa deema. Magaalummaa Oromiyaa garuu waa fudhattee waggaa 5-6 duratti dhugaa dubbachuuf magaalli Oromiyaa jechuun fakkii xurii, fakkii ajaa abbaan barbaade dhufee ati gara sanatti qorqorroo kee ijaarratta, gara kanatti qorqorroo koo ijaarradha, maastar pilaaniin hin jiru, namni nama gaafatu hin jiru, abbaan irree, abbaan humnaa, hattuu tokko tokkotti waan barbaade kennee akka barbaade mancaasaa turan. Daandiin asii daandii irraa meetira 3-4-5 namni miilaan deemuu hin danda'u Oromiyaa keessatti. Qorqorroo abbaan barbaade akka barbaadetti ijaarrate jechuudha. Magaala tokko na waamuu hin dandeessu Oromiyaa keessatti. Magaala tokko hunduu xuraa'aa, hunduu ajaa, hunduu waan abdii keessaa ilaaluu hin dandeenye ture. Ijoolleen magaala akkasii keessatti guddattee waan guddaa hawwuu waan haaraa kalaquu hin dandeessu. Har'a Bishooftuu laale, har'a Adaamaa laale, har'a Jimmaa laale, har'a Roobee laale, har'a Maayaa laale, Naqamtee laale, Shaashamannee laale. Bakka kaleessaa jiru. Kun maaliif ta'e? Sammuutu bilisoome waan ta'eef sirnaan dhaabbatee yaaduu, hojjetee buufachuu, kan buufate irraa mootummaasaaf gahee isaa ba'achuu, ijaaramee naannoo isaa biyya isaa ijaaruu keessatti gahee isaa taphachaa waan jiruuf gaaffiin dinagdee guutummaatti deebi'ee dhumate isin jechuun yoo baadhee jijjiiramni dhufaa jiruuf mul'achaa jiru abdii guddaa namatti kan Oromoof duwwaa osoo hin taane hundaaf jechuudha. Inni dhumaa injifannoon argame waan naan jetteef jechuudha. Akka injifannoo guddaatti kan hin fudhaanii seenessa Oromoo irratti barruudhaan, jechaan, sirbaan kan ta'aa ture sun jaarraa tokko ol Oromoon akka waan guddaa yaaduu hin dandeenye. Oromoon ijaaruuf, guddisuuf, bulchuuf, dhaloota egereef waan fooyya'aa ta'e dhiisuuf dandeettii akka hin qabaannetti. Seenas biyya kana keessatti Oromoo amma guddina isaa, amma bal'ina isaa dhiisiiti akkuma nama dhuunfaa tokkotti Oromummaa fi afaan kun qabsoon kun akka waliigala akkaataatti xiqqaatee akkaataatti jibbamee shakkamee itti seenessamaa ture sanatu jijjiirame. Kaleessa biyya diiguu, biyya hoogganuu hin danda'anii, biyya ijaaruu hin danda'anii, Itoophiyaa bittinneessuu jedhan. Oromoon haphee Itoophiyaa ta'uusaa, Oromoon bulchuu miti jijjiirama addunyaan hawwii gammachuu addaatiin ilaalu uumuudhaaf gama magaalaa, gama industirii, gama turizimii, gama hundaan biyya jijjiiru akka danda'u yaada ergifatee bakka biraarraa yaada ergifatee osoo hin taane yaada abbootii isaarraa baratee sirna gadaarraa baratee ida'amuu jedhee yaada haaraa kalaqee uummata walitti qabee jijjiirama fiduu akka danda'u agarsiisuudhaan seenessa kaleessaa sana fashaleessinee jirra. Amma abbaa barbaadde Itoophiyaa keessatti deemtee yoo gaafatte Oromoon biyya diigaa siin jedhu, Oromoon biyya ijaaraa, biyya jijjiiraa siin jedhu. Kaleessa garuu seenessa akkasii hin jiru. Sirbaan, aartii garaagaraatiin, barreeffamaan maqaan keenya diiguu bittinneessu ture. Seenessa sana akka biyyaatti miti akka addunyaatti jijjiirree jirra. Akkuma addunyaatti shakkii guddaatu ture. Isin bitamuuf malee bulchuuf achi hin geenye bilchina akkasii hin qabdan akka sabaatti. Waa'ee bulchuu irratti, waa'ee aangoo irratti beekumsi keessan baay'ee hanqataa waan ta'eef kan akkasii yaadinaa kan nuun jedhan, ifaaffat kan nuun jedhan baay'ee turan. Amma sun jijjiiramee jira. Kaleessa gowwamnee jirra. Galiin amma kanaa eessaa dhufe? Ekspoortiin amma kanaa eessaa dhufe?
Itoophiyaan amma ilaalaa jirru kun Itoophiyaa kaleessaa waan fakkaattu akkamitti kana uumuu dandeessanii maallaqa eessaa argattanii diizaayinii eenyuus ni baasaa hojiin akkamitti isinii milkaa'ee akkaataa kanaan raawwachaa jirtu gaaffii akkasii deebisuu hojjechaa jiraman. Akka Afrikaatti waan dubbatamu beektu akka addunyaatti waan dubbatamu beektu. Kanaaf Oromoon biyya jaaraa, biyya jijjiiraa, hattummaa jibbaa, sabaaf sablammii kabajaa. Itoophiyaa dimokiraatawaa gochuu keessatti gahee guddaa taphataa. Warra saammachuuf, waraanuuf, aggaamu obsaan eegaa, obsaan laala. Gaafa dhufan immoo akka abbootii isaa moo'eetu injifannoo mirkaneessa kan jedhu kun seenessa haaraa natti fakkaata. Kun injifannoo guddaa. Waliigala. Bilisoomni irraa lammaffoo garbamuuf qophaa'aa miti. Kana booddee Oromoon hin garbumne warri eegan warra gowwaati. Lammaffaa gaaffii deemokiraasii. Ofiin of bulchuun eegalamee jira. Bilchaachaa lafa qabachaa hammayyaa adeema amantaa jiru nan qabaa garuu deebi'ee jira. Gara dinagdeetiin qonna duwwaa miti seektara garaagaraa fudhattee yoo ilaalte jalqabbii gaariitu jira. Jalqabbii gahaadha jechuu miti. Ammas hojii barbaada, ammas dhabuu barbaada, ammas dadhabuu barbaada. Dadhabuu barbaada jechuun garuu jijjiirama mul'achaa jiru hin gannaa jechuu miti. Qabatamaatti seenaa Itoophiyaa keessatti wanti ta'ee mul'anni baay'ee mul'atee jira. Kanuma qonnaa fudhattee miliyoona 168 argachuurraa 510 argachuun waan barbaaddeen kana hoo ilaaluudha feete kun guddina guddaadha. Kan xiqqeessitee ilaaluu hin dandeessu. Inni dhumaa seenessa. Kanaaf injifannoon guddaa akkasii qabsoo keenyaan argamee jira. Injifannoo kana tikfachuun, injifannoo kana babal'ifachuun, injifannoon kun bakka hanqina qabaateetti, bakka guutuu hin taanetti guutaa deemuun immoo hojii dhalootaati kan ta'uu taa'een amana. Galatooma